namtichi kun magaalaa xiqqoo takka keessa waajjira hajjii fi umraa keessa hojjeta. Gurbaan ollaa isaa tokko nama jiruun duniyaa biliciliciin tun akhiraa isa deeyde. Ollaan isaa kun nama salaata salaatuu miti. Akkasuma soomanaas soomaneetu hin beeku. Duba halkan tokko gurbaan waajjira hajjii fi umraa keessa dalagu manaama yookaan abjuu arge. Manaama keessatti namni tokko itti dhufee gurbaa ollaa isaa kan salaatee hin soomanne san akka fuudhee umraa isa geessu gaafateen. Eegasii gurbaan kun hirriibaa dammaqe. Wanni inni manaama keessatti arge isa ajaa'ibeetuma firraa hirriibatti deebi'e. Guyyaa itti aanuus halkan abjuma san irra deebi'ee arge. Yeroo kana manaamni inni halkan lama wal faana arge kun isa yaachisee gara sheeticha manaama hiiku tokko bira dhaqee waan manaama keessatti arge himeef. Sheetichi manaama hiiku akkana jeen, yooniif yeroo sadaffaatiif manaama kana arkite gurbaa kana fuudhii umraa goosisii jeen. Waan ajaa'ibaa halkan sadaffaatiis manaamuma san irra deebi'ee arge. Eegasii namtichi kun gurbaa ollaa isaa kana barbaadee itti dhaqee akka umraa isa goosisuu fedhu itti hime. Gurbaan ollaa isaa kun osoon ani salaataa hin salaanne akkamittiin umraa godha? Ani salaataa salaatee hin beeku jeen. Namtichi waajjira hajjii fi umraa keessa hojjetu kunis abshir anaatu akkaataa itti salaattu si barsiisaa jeen. Eegasii gurbaa ollaa isaa akkaataa wudu'aa fi akkaataa itti salaatan barsiisedha. Gurbaan ollaa isaatiis salaata waqtii shananuu eega yeroodhaan salaatuu jalqabe booda hayyee amma ani umraadhaaf qophiidha deemuu ni dandeenyaa jeen. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. Eegasii isaan lamaanuu gara Makaa deemanii umraa godhan. Wayita umraa godhanii xumuran booda gurbaan waajjira hajjii fi umraa keessa hojjetu namticha ollaa isaatiin gara biyyaatti imaluu keenyaan duratti wanni godhuu feetu ni jira je'ee gaafateen. Rakaa lamaan maqaama Ibraahim cinatti salaatuu barbaadaa jeen. Eegasii gurbaan ollaa isaa kun salaata maqaama Ibraahim cinatti osuma salaataa jiru sujuuda irratti du'e. Gurbaan waajjira hajjii fi umraa keessa hojjetu namticha ollaa isaa kan sujuuda irratti du'e arkee ajaa'ibe. Dubbiin tun hedduu isa ajaa'ibsiiftee dhaabbatee yaadutti seene. Akkamitti gurbaa kana manaamaan arkee eegasii dalagaa umraatiif jecha as fideenii du'a. Sanuu salaateetu hin beeku. Soomanuus hin turre. Akkamitti sujuuda irratti du'uu danda'e? Dalagaa biroo tan dalagu qabaachuu hin oolu jee ifiin haasa'utti seene. Duba eega gara biyyaatti gale booda mana gurbaa ollaa isaa dhaqee waa'ee jireenya jaarsa isii haadha mana gurbaa ollaa isaa gaafateen. Jaartiin isaa tunis akkana jetteen, jaarsi kiyya akkuma namni cufti beeku nama soomanee salaatuu miti jetteen. Garuu ollaa keenya dullattii miskiinaa tan kophaa jiraatu takkaatu jira. Duba jaarsi kiyya dullattii ollaa teenyaa tanaaf nyaata yeroo sadan faxara laaqanaa fi hiraata harka isaatiin fuudhee geessaaf. Akkasuma dullattii tana tajaajilee waan isii barbaachisaa cufa godhaaf. Dullattiin tunis yeroo hunda khaatimaa toltuu isaaf kadhatti ture. Mee ilaalaa obboleeyyan, gurbaan kun salaatee hin beeku ture. Akkasuma soomaneetu hin beeku. Garuu Rabbiin khaatimaa isa tolcheen. Akkuma ergamaan Rabbii sallallahu alaihi wasallam jee dalagaan namaa tan xumuraatiin laalamu. Rabbiin hunda keenyaa khaatimaa nu haa tolchu. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خبجمتوتا داوتوتا چاینال اودا نیشن ویدیو خنرا برنوتا گدا اکفدتن شکین قو ویدیو لی خنا والفکاتن ارکچوف چاینال خینا اودا نیشن یوتیوب رتی سبسکرائب اما گدا اکسوما فیسبوک رتی پیجی خینا اودا نیشن لایک نوف گدا اودا نیشن سبسکرائب قفا گدودان نگرگارا.